Nagaan nagaa caalu nagaan waaqayyo abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu jaalatamtoonni obboloonni koo hafuuraa sagantaa guddaa waaqayyo nuuf qopheesse kanarratti halaaf keessaa keessummoonni tajaajiluuf tajaajilamuuf argamtan koreewwanii fi qindeessitoonni sagantaa kanaa hundumti keessan nagaan hunduma keessaniif haa baay'atuun isiniin jedha. Akkasuma ani obboleessi keessan Hongeelawii Didhaan waldaa Yesuus hundaa danda'a kana keessatti liiderii yookaan gaggeessaa abbaa hafuuraa ta'ee gidduu kanan jira. Warri nan beekne jechuudha. Keessummoonni hunduma keessaniif nagaan haa ta'u. Tajaajiltoonni tajaajilaaf argamtan iddoo garaagaraatii ala keessaa faarfannaan tajaajiluudhaan raajummaadhaan kennaa waaqa isinitti kenna hundumaan kan nu tajaajiluuf argamtan. Hunduma keessan nagaa gaafadheeraa nagaan isiniif haa baay'atu. Simannaa isiniif gochuu fedhee guyyaa kaleessaa moobaayiliin na jalaa cufe. Kanaaf keessummoonni gidduu keenyatti argamtan hundumti keessan weelkaam baga nagaan dhuftanii hirmaannaa hojii waaqayyoo fi maaddii waaqayyoo nu qopheesse kanattiin isiniin jedha. Egaan waldaan keenya waldaa guddaadha. Waldaa naamusa qabu, waldaa jaalala guddaa isinitti agarsiistudha. Isinis akkasuma naamusaa fi jaalala guddaadhaan gidduu keenyatti argamuun keessanii fi ulfaadhaan isinii jechuu barbaada. Guyyaa har'aa kana dubbii waaqayyoo isiniif qoodufan gidduu keessan jiraanii obboleessi keessan. Egaan dubbii waaqayyoo kana yeroon isinitti dubbadhu isinis gammachuudhaan garaa guutuudhaan dhaggeeffattanii isa dhaggeeffattan immoo hojiitti hiikuudhaan akka itti isinitti jiraattan abdii guddaan qaba. Namoonni baay'een yeroo baay'ee sagalee waaqayyoo hin dhaggeeffatu. Yeroo baay'ee dhaggeeffataan baay'eedha. Garuu namni isa dhagaye immoo hojiitti hiiku yeroo baay'ee xiqqoodha, muraasa ta'a. Yesuus Kiristoos kanaaf akka kana jedhe. Namni dubbii koo dhaga'ee akka isaatti hojjetu yookaan akka isaatti jiraatu hundinuu nama mana isaa hundeessaa dhagaa irratti gadi jabeessee ijaarrate bokkaan roobee lolaan lola'e itti bu'ee yoo aan diiguu hin dandeenye inni cimaadha, manni isaa cimaadha. Hin buqqa'u akka salphaatti. Namni dubbii koo dhaga'ee akka isaatti hin jiraanne immoo akka nama mana isaa uffaadhaan yookaan immoo gadi fageessee mana isaa cirratti ijaaree yookaan gadi fageessee hundee isaa lafaan qabachiisanii bokkaan roobee lolaan lola'e lolichi fuudhee kan bahe ijaarsa diigamu. Gamaanni namni dubbii waaqa yeroo dhaga'u hundee godhata. Yoo itti jiraate hundee godhata jechuudha. Kanaaf dhaga'uu duwwaa miti. Warra itti jiran har'a waan dhageenye kanaaf ani immoo akkamittan jiraadha jechuudha. Baay'ee biyya keenya keessa yookaan jaarraa kana keessa namni dhaga'uu waan baay'ee dhaga'a. Wanti dhaga'amu jaarraa kana keessa baay'eedha. Wanti dhaga'amu jaarraa nu keessa jiraannu kana keessa baay'eedha. Waan baay'ee dhaga'amu. Waan baay'ee dhaga'amu wanti gurratti hin tolle baay'eedha. Wanti suukanneessan baay'eedha. Foormeeshiniin addunyaa kanarra guyyaadhaan haaraatu jira jechuudha. Har'a tokko dhageesse boru waan haaraa dhageessaa. Kana keessaa wanti nama gaddisiisu baay'eedha. Wanti nama gammachiisu baay'eedha. Kanaaf isa kana waan baay'ee dhageenyu keessaa kan akka dubbii waaqayyoo jireenya namaa sooruu fi lubbuu namaa qabbaneessuu fi jireenya bara baraaf lubbuu namaaf kan galaa ta'u dubbii waaqayyoo kanadha. Immoo dubbii waaqayyoo kana yeroo dhageenyu garaa keenya guutuu dhageenyatutti immoo jiraanna ittiin jiraannaa lubbuu keenyatutti boqota jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyoo dhaga'uun filannoo biraa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Waan biraatti wal bira hin qabamu jechuudha. Carraan argamne carraa guddaadha jechuudha. Kanaaf gammadaa isiniin jedha. Haa ta'u dubbii waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 2:12 akka kanadha. Obsaa yoo dandeenyedha. Isaa wajjin immoo hin moonaadha. Obsaa yoo dandeenye isaa wajjin immoo wal goona hin moona. Yoo nuyi isa ganne innis immoo nu ganuuf jiraadha.
yoo nuyi isa ganne innis immoo nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti hin hafaa hin jedhaadha. Amanamaadha inni jedha dubbiin kuni yoo isaa wajjiniin obsine yoo isaa wajjiniin dhaabanne isaa wajjin immoo mo'uuf jirra. Yoo nu isa ganne garuu innis nu ganuuf jira. Nuyi amanamoodhaa ta'uu yoo baanne yoo nuyi amanamuu baanne amanamuu fi dinne Waaqayyoof amanamuu dinne iddoo keenya gadhiifne bakka jennetti argamuu fi dinne garuu jedha inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef akkuma amanamaa ta'etti hafaadha. Haleluuyaa. Na Waaqayyoon kadhadha. Amanamaadha Waaqayyoo. Amanamaadha Waaqayyoo. Amanamaadha inni amanamaadha. Amanamaadha. Amanamaadha inni bara baraan amanamaadha. Haleluuyaa. Bara baraan maqaa kee nan eebbisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guutuun bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Ati Waaqayyo jiraataadha, Waaqayyo danda'aadha, Waaqayyo qulqulluudha. Ulfinnii fi galanni guutuun bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Otoo tarkanuu qabuu baattee nu hin ceenu, hin jiraannu. Lolli diina keenya guyyaa guyyaatti nurra ga'a. Jireenya keenya irra lola gurguddaa jira. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa. Waan loluuf waan jireenya keenya irratti darbatamu darboo gurguddaa balaa dhukkubaa fi wantoota lubbuu keenya balleessanii foon keenya balleessanii du'aan kan nu ga'an sagantaa baay'ee yaa Waaqayyo gooftaa waan seexanni irratti qindeeffate qindeeffama gurguddaa badii lubbuu keenyaaf kan ta'u baay'ee isaa rukuttee baay'ee isaa karaatti hambiftee jennaan nu jiraanne kunoo har'a geenye har'a ga'uun keenya siini as ga'uun keenya siini obboloota kana baay'ee isaanii tokkoon obboloota kana tokkoon nama guyyaa guyyaatti waan dabarsitu qabda. Daqiiqatti waan dabarsitu qabda. Malee karoorri diina keenyaa, malee ajandaan daabloos, malee ajandaa warra Luusifer guyyaa guyyaatti jireenya keenya balleessuudha. Guyyaa guyyaatti jireenya keenya ajjeesuudha. Guyyaa guyyaatti sirraa adda nu baasuudha. Guyyaa guyyaatti karoorri isaanii hojii biraan qabu hojiin isaa tokko nama siin gargar baasuudha. Inni Ayowaaniif Addaam jannata keessaa ari'ate har'a immoo jireenya bara baraa keessaa tokkummaa Kiristoos keessaa waldaa qulqulleettii biyya Waaqaa keessaa maqaa ijoollee Waaqayyoo zarrasuudha. Kaan cubbuutti gatee kaan addunyaa kana turgeessee kaan wanta biyya lafaa kana fuuldura qabee inni hamaa sun dhaloota kana ari'achaa kan jiru inni hojiinsaa Waaqayyoo fi nama gargar baasuu kan ta'e humni du'aa humni badiisaa suni yeroo hundumaa jireenya keenya irratti saganteeffatu qaba garuu ati dabarsiteetti waan itti nuun kenniniif ati dabarsitee waan itti nuun laatiniif jirra maqaan kee bara baraan ulfaatu. Hola dana goti davina mi malori divana ma gota ke bai mini geniola divini ma ola rasia lara dana ma kabidani amo genemo galvini mi tarabi di shida lagosia yeroo kana jalqabee qilleensa hamaan qilleensi du'aa qilleensi badiisaa sammuu namarratti kan darbatamu dukkanni hamaan la divaanoo makivanii tandaa yeroo kana jalqabee qilleensa kanarraa kan hurgufame haa ta'u. Lafa kanarraa kan hurgufame haa ta'u. Bineensi sammuu namaa nyaatu qalbii namaa nyaatu humni du'aa humni badiisaa sammuu namaa kan hunkuteessu daana'oon afuuraa wanti jireenya namaa nyaatu amma jalqabee keessaa kan dhangala'e haa ta'u. Sammuu namaatti kan gale qalbii namaatti kan gale nagaa kan nama dhoowwatu boqonnaa kan nama dhoowwatu mana deega Yesuusin rukuta baadhaa baagaataadhaa doloo gosya banaatiriitu bageetaa Yesuus lafa kanarraa kan dhaame haa ta'u. Qilleensa obboleettiin kun keessa jirtu irra haa dhaamu. Qilleensa obboleessi kun keessa jiru irra haa dhaamu. Yeroo kana jalqabee humni du'aa namarratti kaayyeffate balaa hamaan nama fuudhee ba'uuf jedhu du'aan jireenya namaa kan hadabu balaa hamaan jireenya namaa rukutu barbaadama jalqabee kan rukutame haa ta'u. Gadhiisee hadeemu vaaleetee fi gaaloosaa. Gadhiisee hadeemu maqaa Yesuusiin gadhiisee hadeemu lafa kanarra gadhiisee hadeemu qilleensarra gadhiisee hadeemu
Juudaan kialadoos yaa laa waan sammuu namarratti darbatamu waan jireenya namaa fuudhee ba'uu barbaadu hafuura maraatummaa hafuura balaa hamaa jireenya namaa kutuu kan barbaadu balaa hamaadhaan jireenya namaa rukutuu kan barbaadu hamma jalqabee waan namarratti bambanu dheekkamu jawwicha hamaa sammuu namarratti hafuura baafatu amma jalqabee dhukkuba sammuu bo'oo hamaa namatti kan gadhiisu amma jalqabee halkan sammuu kee fuudhee kan ba'u guyyaa sammuu kee fuudhee kan ba'u jireenya kee nagaa kan dhoowwatu halkan riba kan si dhoowwu nagaa kan si dhoowwu boqonnaa kan si dhoowwu halkan kana fuudhee kan siin ba'u ribarra kan si kaase jireenya kee lolu jawwicha hamaa humna bara dhumaa kana sirraa adda baaseera. Sirra adda baaseera. Sirra adda baaseera. Afuurri akka kanatti namoota baay'ee rakkisu amma jalqabe irraa adda ba'eera. Fala dalara baba badana magala borrolo dobosya. Waaqayyoof galanni haa ta'u namoonni waa'een koo maalii waa'ee koo kana waaqayyo maal jedha garamitti goruu falli koo maalii namoota jedhaniif waaqayyo fala qaba. Waaqayyo fala qaba. Fala qaba waaqayyo. Warri waa'ee koo waaqayyo maal jedhettan waaqayyo waan siin jedhu qaba. Qophaa'i dubbii waaqayyo sirriitti dhaggeeffadhu. As keessa jira ergaan kee. Namni waa'ee isaa waaqayyoon gaafachuu sirriidha. Maaliif jennaan mi'a tokko gabaarraa yeroo bitamu mi'a bittan sana duukaa qajeelchi sinii kennamu. Maal akkamitti akkati mi'a sanatti fayyadamtu sii kennamu. Qoricha tokko yeroo bitattu qoricha san duukaa wanti akkati qoricha sanatti fayyadamtu duukaa barreeffamee sii kennamu. Akkasuma waaqayyo jireenya namaa lafarra kaa'ee akkati jiraattu bifa ittiin jiraattu akkamitti akka baatee galtu akkamitti maaliin akka jiraattu biyya kanarratti biyya lafaa kanarratti kaayyoo waaqayyo sii qabu waaqayyo maan gaafatta malee nama miti. Kanaaf waaqayyo karoora siif qaba. Yeroo kana jalqabee karoora waaqayyo sii qabu irraa du'a rukuteera dhukkuba rukuteera balaa hamaa rukuteera si dura. Yesuus geetaan. Egaan yeroo waaqayyo nuu kennetti immoo fayyadamnee dubbii waaqayyo olii wajjiniin nageenya. Maduree waaqayyo dhaloota waaqayyo wajjin walii gale jedhuun dubbadha. Maybe nafixa yoo ta'e har'a yookaan immoo itti fufnee guyyaa tokko dabalannee ilaalla. Mata duree guddaadha jechuudha. Dhaloota waaqayyo wajjin walii galee jiraatu. Isa kana ilaalla. Mata dureen isaa mata duree guddaadha. Dhaloonni akkamitti waaqayyo wajjin walii gala yookaan waaqayyo wajjin walii galuun immoo maal jechuudha waaqayyo wajjin walii galuu jechuun. Namni waaqayyo wajjin waliin galle jira moo jechuu dandeessu. Akkamitti namni waaqayyo wajjin waliin galle biyya lafaarra jiraata jechuu dandeessu. Garuu namoonni waaqayyo wajjin waliin galle baay'ee jiru. Namoonni waaqayyo wajjin faallaa deeman baay'ee jiru. Namoonni waaqayyo wajjin wal lolanii jiraatan baay'ee jiru. Kanaaf maalan jedha guyyaa irraa kan waaqayyoon wajjin dhaloonni walii galee jiraatu dhaloota akkamii akka ta'eef akkamitti waaqa wajjin walii akka galanii waaqa wajjin walii galuun maal akka ta'ee fi dhuma warra waaqayyo wajjin walii galanii akkasuma immoo dhuma warra waaqayyo wajjin waliin gallee baay'ee isaanii ilaalla yeroo keenya dabalannee jechuudha. Nagaan isiniif baay'ee tochaan duriitti kutaan ani sila dubbise akka kanadha. Timoteos lammaffaan boqonnaan 2:2 obsaan yoo dandeenya isaa wajjin immoo immoodhaadha. Isaa wajjin kan jedhu jira. Yoo nu isa ganneedha yoo nu walii galtee isaa diigneedha yoo nu isaa wajjin isa walii gallee yookaan agreementii isaa wajjin qabnu yoo diigne inni immoo of hin ganu of ganuu hin danda'u ni amanamaadha. Gooftaan kun amanamaadha. Kana jechuun walii galtee kan diigu yeroo hundumaadha marraatti uumama lubbuu qabanii waaqayyo lafarratti uume keessaa namni ammarraatti waaqayyo wajjiniin dalga kan jiraatu nama malee uumama keessaa bineensa waraabessa qeerransaa yookaan immoo wantoota qilleensa keessaa balali'an yookaan galaana keessa munyuuqan jiraataa lubbuu qabeeyyii keessaa yookaan immoo waaqayyo uume lafa yookaan samii yookaan immoo wantoota lubbuu qabeeyyii kana miti lakkee yookaan biiftuu yookaan addeessa miti hundumti isaanii akka waaqayyo jedhetti akka waaqayyo ganama isaan kaayetti bakka waaqayyo ganama isaan kaayetti socho'aa jiru malee hammarraatti fincila wayii kaasanii akkasii miti jedhanii beekan. Bineensi bineensummaa kun gadhiisa jedheen beeku. Biiftuun lakkee akka kanatti ba'ee lixuun jibbisiiseera kallattiin jijjiiradha jennee marratti ba'aan baatee lixaan lixi. Akkasuma urjoonni lakkiin halkan hin baanu guyyaa kanatti baanii mul'anna fincille. Akkasuma bineensonni akkasuma
wanti lafa kanarra jiru hundumti isaa lakkeedhee fincilaan kaafne ammarraatti yoo ilaaltan hundumti isaa iddoo waaqayyo isa kaa'etti socho'aa jira jechuudha. Wanti hundumtu bakka waaqayyo isa kaa'ee jira. Wanti hundumtu bakka waaqayyo isa kaa'ee jiraatetu socho'aa jira. Tajaajila kennaa jira. Bakkuma waaqayyo isa kaa'ee ganama uume sana uumaa waggoota miliyoonota hedduudhaaf waaqayyo lafa uume sana gaafuma sana kan uumame akkuma uumametti tooruu uume irra dhaabbate bakkuma uumame jiraate akkuma uumametti akkuma kaa'ametti bakkuma kaa'ame taa'ee tajaajila kennaa kan jiru ammarraatti baay'eessaa iddoo isaa jira. Namni garuu guyyaa uumame jalqabee waaqayyo irratti fincile. Waaqayyo wajjin wal lole. Namni yeroo hundumaa waaqayyo wajjin wal lolaa jiraachuu isaa argitu ammarraa. Jannata keessaa jalqabee ammarraa waggoota hedduudhaaf waggoota miliyoonota hedduudhaaf namni lafarra jiraate keessatti seenaan namaa namni utuu waaqayyo wajjin wal loluu jiraata. Namni utuu waaqayyo wajjiniin wal finciluu jiraata. Jallaan akka nama lafarra hin jiru. Uumamuu uumame keessaa waaqayyo gaaf tokko namatti gadde. Namatti gadde waaqayyo. Namatti gadde waaqayyo. Uumuu koo kanan jibbeedhe waaqayyo bineensa miti jawwee miti. Uumuun jibbeemu eegan uumeen jibbeeme hin jedhe waaqayyo waan biraa miti. Nama firoota koo nuyi namni rakkisaadha. Rakkisaadha namni. Namni walis hin rakkisa waaqayyoon hin rakkisa ofis hin rakkisa. Kanaaf mazmara uumametti galuu yoo baate namni rakkisaadha. Rakkisaadha namni. Kanaaf waaqayyo wajjin walii galuuni maal jechuudha yoo ta'u qabxii gabaabaadhaan yeroo nuyi waaqayyo wajjin walii galuun tokkoffaa waan uumameef qofaaf ta'ee jiraachuu. Waan uumameef sana qofaaf ta'ee jiraachuun waaqayyo wajjin walii galuudha. Maal jechuudha waan uumameef sana qofaaf jechuudha. Nama kana uumadhe Isaayaas 43. Nama kana uumadhe aan tokko akka inni na galateeffatu. Ulfina akka naa laatu. Kana wanti nuyi biyya lafaa irratti ittiin jiraannuuf hojjennee jiraannu hundumti isaa egira mangadiidha malee waan biraa miti. Waaqayyo kan lafarra nu kaa'ee hundinuu akka nuyi isa galateeffannuuf akka nuyi isa ulfeessinuuf. Kana jechuun maal jechuudha? Waan hojjennu hundumaa waaqayyoon galateeffannaa. Waan jiraannu hundumaa waaqayyoon galateeffannaa. Ulfina koof jechuun yoo nyaatte ulfina waaqayyoof ta'a. Wanta hojjettu ulfina waaqayyoof ta'a. Wanta jiraattu ulfina waaqayyoof ta'a. Waan ulfina waaqayyoof alaa jechuudha. Siif jireenya kee irratti ta'uu kan qabnedha jechuudha. Kanaaf caafata qulqullaa kana gaafa laallu wanta waaqayyoon alaa. Waan ulfina waaqayyoon alaa. Jireenya jiraattu keessatti waaqayyoon nan ulfeessa. Ulfina waaqayyoof hin ta'a moo hin ta'uu jettee jiraatte jechuudha. Jireenyi koo kun ulfina waaqayyoof ta'a. Akka ittiin jiraadhu kun ulfina waaqayyoof hin ta'a. Hojiin hojjedhu kun ulfina waaqayyoof hin ta'a. Waaqayyoon biyya lafaa irratti uumamuun koo waaqayyoon ulfeessuudhaaf ulfina waaqayyoof waaqa ulfina isaaf na uummate ulfina isaaf hin ta'a wanti inni jiraadhu kun itti ilaalte jechuudha. Kanaan ala waan ulfina waaqayyoof hin taane jireenya ulfina waaqayyoof hin taane keessa yeroo jiraannu hundumaatti waaqayyoon wal lollee akka jiraannu beekamaadha jechuudha. Kanaaf firoota koo waaqayyo walii galuu jechuun isa kana. Ati anuu waaqayyo ulfina isaaf lafarra na kaa'e. Anuu waaqayyo ulfinuma isaa jireenya ulfina isaaf ta'u kan jiraadhuuf nama kana uumadhee dheeyo kaayyoon uumamuu koo ajandaan uumamuu koo tokkoof tokko waaqayyo ulfina kennee jiraachuudha. Hojii kootiin, jireenya kootiin, kaayila kootiin, waan hundumaan dubbadhaa kootiin waaqayyo ulfina kennee jiraachuudha. Bakka waaqayyo na kaa'ee dhaabbadhee jireenya waaqayyo naaf kenne keessa dhaabbadhee biyya lafaa ishii darbuuf jirtu kana keessa dhaabbadhee bakka waaqayyo na kaa'eef umurii waaqayyo na kaa'etti ulfina waaqayyoof kennee darbuudha jettee naan ati waaqayyo walii galtee jiraatta. Foon kee garuu biyyi lafaa garuu seexanni garuu wantooti kun sareen yeroo hundumaa ajandaa uumamneef yookaan waaqayyo walii gallee akka jiraanneef yeroo hundumaa sagantaa irratti qaayyifatu sagantaa irratti banatu yeroo hundumaa maal godhu akka ati waaqayyo walii galtee jiraattu hin barbaadan jarreen kun sadan. Kanaaf jira kanarratti humna argachuudhaaf immoo waaqayyo walii galuu qabdati. Kanaan ala waaqayyo harkaan nu baafatu. Egaan waaqayyo walii galanii jiraachuu jechuun gabaabatti hiikisaa kana. Haa ta'u malee waaqayyo nama miti ofiisaaf amanamaadha inni. Namatu sagana malee amma yeroo tokko tokko waaqayyo akkana hin jedhee ture. Maaliif waaqayyo akkana naan godhu? Maaliif waaqayyo akkasiin godhu? Akka namaa yeroo waaqayyo taasifnu qaba.
akka namaa waaqayyo nama miti. Nama miti waaqayyo. Inni nama miti. Waaqayyo nama miti. Inni amanamaadha. Inni waaqayyoodha. Inni uumaadha. Inni gargaaraadha. Inni waan hundumaa danda'a. Inni Elshaadaayidha. Inni guddaadha. Nama miti. Garuu akka namaatti taasifna yeroo tokko tokko. Maaf akkasina godhuu didee? Maaliif akkasina godhee? Maaliif akkan godhee? Waan dhibbaasu. Garuu wantichi waan akkasitti nu haasofsu miti. Nu waaqayyotti yeroo tokko tokko akka namaatti taasifnu yeroo tokko. Ulfinaan laannuuf waaqayyoof. Hin kabajnu waaqayyoon. Waaqa ulfina mana keenya irraa dhabe. Jireenya keenya irraa ulfina dhabe waaqayyo. Ulfina sirraa argatu waaqayyo. Nama ulfina isaaf si uume. Ulfina narraa argatu waaqayyo. Baay'een keenya ulfina waaqayyoo gannee jiraanna. Simboo malee yaana. Dhaloota simboo malee yaa'uutu dhaloota bara keenyaa kana. Kanaaf seera lakkoofsaa boqonnaan 23 lakkoofsa 19 akka kareedha. Waaqayyo nama mitiidha. Inni hin sobuudha. In gaabbuudhaafis ilma namaa mitiidha. In sobuu waaqayyo nama mitiidha tokkoffaa. Lamaffaa inni sobuudha. Kan sobu eenyu jechuudha? Nama. Namni har'a waan tokko si hojii walii galee boru hiika. Fakkeessa namni. Sobduun akka nama lafarra hin jiru. Namni kun walakkaa isaa seexana. Bara namni seexanoome keessa irra. Seexanoomeedha namoonni baay'een seexanoomaniiru. Nama seexanoome waaqayyo sirraa qaba. Namni seexanoome jennaan hojii seexanaa hojjeta. Hojii seexanaa nama hojjetu immoo seexanni haxxee waan ta'eef namni haxxummaa seexanaatti gale immoo karaa si miidhu karaa si jeesuun argituuti. Kanaaf bara namni seexanoome keessa irra. Waaqayyo garuu sobu inni hin gaabbuudha. Waa hojjetee hin gaabbu waaqayyo. Si kennee hin gaabbu waaqayyo. Si uumee hin gaabbu waaqayyo. Garuu nutti gadda. Kanaaf inni ofii isaa hin ganuudha. Inni akka amanamaa ta'etti hafa bara baraan amanamaadha innidha. Inni wanta godhu beeka. Waan dubbate immoo hin raawwataadha. Muuseetodha kana. Waan dubbate immoo raawwata. Dhaggeeffadha yaa saba Israa'el waaqayyo sobu nama miti inni. Inni amanamaadha jedheetu. Inni wanta dubbate immoo hin raawwata. Namni waan siin jedhe hin haala. Waaqayyo garuu amanamaadha. Kanaaf waaqa amanamaa kanaaf amanamnee jiraachuu qabna itti walii galuudhaaf waaqayyo hojii walii galuudhaaf tokkoffaa amanamuu qabna waaqayyoof. Maal keenyan jireenya keenyan maal keenyan akkaataatti jiraannu waaqayyoof amanamuutu dura jira. Waaqayyoof amanamnee jiraannu rakkisaadha. Eshi namni waliigalteen tokko kan inni godhamu namaaf nama gidduutti. Sirrii bira miti namaaf nama gidduutti. Fakkeenyaaf akka nu beeknutti namni waliigaltee yoo diigee inni tokko yoo diige inni tokko ani waliigaltee kun diigu yoo ta'e namni sun amanamaa ta'e. Waliigaltee sun garuu namni tokko yoo diige diigamaa ta'a jechuudha. Isaan keessaa qaama tokko diige malee qaama tokko miti. Kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa waliigaltee diiga otoo hin taane bakka isaa dhaabbatee hafa. Namni garuu waaqayyoon achumatti gatee deema. Achumatti gatee deema. Amma gaafa nu dadhabnee amantiitti dadhabnee amantiirraa kufnee taayilaaf kadhannaa dhiifnee jireenyi keenya kufu waaqayyoon nu wajjin kufe miti. Achuma jira. Waggaa meeqa moo dadhabnee waan meeqa goonee bara itti deemnus waaqayyo achuma jira. Biyya geeddiratee isin eegu waaqayyo. Amanamummaa isaa geeddiratee fuula geeddiratee isin eegu achuma jira. Inni amanamaa. Namni gaafa waliigaltee diigu waaqayyo waliigaltee diiga. Namnis gaafa diigu waaqayyo immoo ani yoo isin na gantan ani isin hanganaa jedhega. Yoo isin isa gantan inni isin ganuuf jiraa jedhe Museen. Hin ganin waaqayyoon. Hin dhiisii waaqayyoon. Waliigaltee isaan dhiisii. Waaqayyo nama kan uume iddoo isaaf qopheessetu. Iddoo kan akka isaati iddoo ulfina qabeessa waaqayyo dhala namaaf qopheesse. Nama iddoo ulfinaatti kan jibbe seexana malee namni har'ayyuu iddoo ulfinaa hin barbaada. Garuu hojiin namaaf jireenyi namaa iddoo ulfinaatti kan nama geessu miti. Kanaaf waaqayyo iddootti nu eegu. Nama kan uume waaqayyo jalqabayyuu iddoo ulfina qabeessitti dha. Dinni jannata keessatti. Boqonnaa 2 lakkoofsa 8 dhagaa dubbisa. Iddoo dhaabaa tottolchidheen eegedheen muka isa du'aaf isa jireenyaa keessa jira garuu nyaatiin kana nyaadha dheekaa. Kana nyaadhu kana immoo nyaati dheekaa. Iddoo sana waliigaltee qabu. Waliigaltichi
Addaam ishee waan akka gootanii iddoo kana eegaa. Iddoon kun bara baraan keessa jiraattu. Iddoo ulfinaati. Iddoo gammachuuti. Gaddi hin jiru. Dhukkubni hin jiru. Beelli hin jiru. Hojii rakkisaan hin jiru. Walloluun hin jiru. Homtuu hin jiru. Wanti sin rakkisu. Du'i hin jiru. Iddoo kana jiraadha. Garuu waan tokko gootu. Yennaan tokko hin tottolchitu. Lama hin eegdu. Hin jiraattu keessa. Ilaala walii galtee kan. Toleedhaan gargar deemu. Takka turanii seexanni hamaa sun dhufeetu dogoggorsiise. Maal jedhaan? Maal isiniin jedhee waaqadhu? Maal isiniin jedhe? Bara icciitii si diigisuudhaaf waaqayyo biraa hambisuudhaaf jedha kana ari'uudhaaf icciitii isaanii qaba. Innaan kana nyaadhaa kana immoo nyaatina. Isa kaminni isa kan eegaa jedheen kana nyaatina isiniin jechuun isaa isinii jaalatee miti. Illuminaantii yookaan 666 kan ba'an iddoo kana kutaa kana fudhatanii ba'an. Waaqayyo inni muka ija namaa banu muka sammuu namaa banu nama dhoowwe inni waaqayyo miti. Kanaaf Lucifer seexanichi waaqarraa gadi bu'eetu sababii keenyaaf muka kana nu iyyame har'a warra mukichi iyyamamee fi waan barbaadan godhanii nu jedhu warri illuminaantii kutaa kana fudhataniitu waan barbaadedha. Kutaa kanarra barumsa guddaa jira. Achi na gogoruun waan tokko hin jedha. Na kanaaf hin nyaachise. Gaafa nyaachise waaqayyo irraa adda baase. Isa bara baraan hin duutanii sana bara baraan jiraattu godhe seetan himamu. Achi keessaa gadi yaase kan isaan kana godhanii gadi baase jireenya keessaa gadi isin baasii waaqayyo. Ulfaata jireenya keessaa gadi isin baasii waaqayyo. Jireenya keessaa gadi baate jechuun bakka ulfaata waaqoo jireenya keessaa gadi isin hin baasii. Jireenya keessaa gadi isin hin baasii waaqayyo. Namni walii galtee waaqayyo wajjin qabu diigu jireenya bara baraa keessaa gadi baafama. Gadi baafama. Warri jireenya bara baraa keessaa gadi baafamanii jiraatan biyya lafaa kanarra jiru garuu gadi baafamaniiru. Gadi baafamaniiru. Gadi isin baasii waaqoo jireenya keessaa. Walii galtee cabsan. Waaqayyo garuu barbaacha dhaqe. Dhala namaa barbaaduu waaqayyo jalqabe. Uumama boqonnaa 3 irratti immoo otoo gadi hin baasin dura achumatti isaan barbaade. Bakka isaan itti badan, bakka isaan itti badan sana barbaaduu dhaquu hin danda'a ture. Garuu bakkuma isaan kaa'e waaqayyo bakka si kaa'e si barbaada. Bakka itti badde sana dhufuu dura bakka si kaa'e dhaqee si ilaala. Si jiraa laata mucaan koo si jirti ilaala. Waa gargaaru waaqayyo. Waa gargaaru waaqayyo. Kanaaf firoo tokko waaqayyoon dhaabbannee iddoo keenya dhaabbannee waaqayyoon eeguu danda'uutu nurra jira. Kanaaf dhaqee gaafa laaluun jiranii qullaa koo ta'eensi baqadhee haadha manaa isheetti na laatteetu na nyaachise. Sadeen isaanii walitti qabatan qaama sadii nuyi ta'e eewaanii jawwee bohanna nyaachiseetti addaami haadha manaa na nyaachiseedha. Garuu harka caalaa kan itti gaafatamni itti kenname addaami. Sadeen isaanii iyyuu diduu hin danda'a ture. Kanaaf itti gaafatama manaa abbaa manaa qaba miti reerumtan. Mana kan bulchu abbaa manaadha. Haadha manaa kee dhageessee dheedha dhabeebi isa. Ati haadha manaa kee dhageessee dheedha. Ishiidhani bofa dhageessee. Ishiidhan adabbii xiqqoo tokko adabe ishii. Gaafa mucaa godhattu hin ciniinsifatta dheedha. Kanuma. Isa garuu irra gadi roobse. Isaaf bofa miilan deemtani biyyoo nyaatta jedhe. Hilloo ta'e. Miilan deemtan jenne hilloo ta'e. Biyyoo nyaatta jedhe. Abaaramaa taate jedhe. Addaam garuu irra gadi dhangalaase. Sababii kee lafatee abaarama jedhe. Sababii kee lafa qoraattii baase jedhe. Hin dafqite lafa qarqa kee nyaatta jedhe. Kana duwwaa miti. Ati jedheen biyyoodhe biyyootti deebite achittas si deebise biyyootti hangas si dabala abaarsa. Kanatti kana nu ammaaree addaam. Du'a nutti fide. Du'i hin jiru ture. Du'i har'a biyya keenya balleessaa jiru kun hin jiru ture. Du'a nutti fide. Egaan waliigaltee dhaloonni diigu waaqayyoon gargar ba'a. Du'a ofitti fide. Har'a namoonni baay'ee waaqayyo walii galuu dadhabaniitu du'aa jiru. Du'i addunyaa kanarraa 95% warra waaqayyo hojii walii galuu dide du'aa jirudha. Warra karaa mataa isaaniirra deeman. Waaqayyo walii galtee jiraatta taanaan guyyaa waaqayyo sii kaa'e sanatti malee hin duutu.
Bara quuftee eebbifamtee eebba keenyaatte waan lafa kana dhuftee hundumaa xumurtee deemta. Karaadhaan deemtu duutuun salphattu. Waaqayyo walii galee haadhoo koo. Waaqayyo walii galee obboleettii koo. Waaqayyo walii galaa obboloota koo. Egaan Waaqayyo nama amma kanatti gadde. Waaqayyo nama itti gadduu isaarraa kan ka'e walii galtee diiguu isaarraa kan ka'e tokko jannata keessaa gadi baase. Lammaffaa eeguma jannata keessaa gadi ba'e immoo namni horee baay'ate sanyiin Addaam baay'eedha. Sanyiin Addaam keessaa obbolootatu wal jibbee wal ajjeesanii Qaayintu Abeeliin ajjeese. Sanyiin Qaayil ammas achi darbee mandara biraa ijaarrate mandarri sun mandara Waaqayyoon gaddisiisu jedhameetu beekama ammarraa. Qaayinuma keessaa sanyii nama Qaayin keessaa sanyii Qaayin bakka Qaayin immoo Sheet iddoo jedhamu tokkotu nama jedhamu tokkotu iddoo isaa bu'ee Waaqayyoon sanyii iddoo buufate. Sheet keessaa sanyiin dhalate sanyii gurguddaa dhalate achi keessaa yoo ilaaltanii Nooyi dhalate sanyii Nooyi keessaa dhaloota gurguddaa dhalate. Sanyii Nooyi keessaa dhaloota dhalate kanaan Waaqayyo sanyii nuu lakkaa'e. Kanaaf Nooyigaa Waaqayyo walii gale Waaqayyo dhaloota Nooyi sababii Waaqayyo walii galee fi jireenya Nooyi Waaqayyo wajji walii galuu isaatiin jiraate steepii itti aanutti fufna. Thank you.